Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun walabummaa News Network keessummaa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Har'a sagantaan keenya har'aa yookaan immoo marii qophii marii jiruuf jireenya Oromoo biyya ormaa jiranii. Qophiin kun gara fuulduraatti itti fufaa. Egaa qophii yeroo qopheessinu keessummoota adda addaa finnee isin wandoo jennaa obboleettii teenyaa yookaan immoo qarree Oromoo qabsooftuu Oromoo isinii qabadhee dhufe Ibsituu Muhammad Jundiiti. Hundi keessanuu ni beektanii sooshaal miidiyaa irrattis nama beekamtuudha, nama dhokattuu miti. Baga nagaan dhufte Ibsituu. Galatoomii walabummaa irratti naaf feeruu keetii fi isinis jabaattanii uummataadhumaaf hojjechaa turtanii ammaa sitti jirtanii guddaa galatoomii asirratti naaf feeruu keetiif. Baay'ee galatarraa hafi egaa anaa dhufu jedhee jira irra deebi'ee sagantaan qophiin har'a irratti mari'annu waa'ee imala biyya ormaati. Sigalee biyya ormaa Oromiyaa irraa kaatee hamma dhuftee hanga bakka amma jirtu kana geessutti akkam ture kan jedhu viizaan dhufte moo baqattummaan biyyaa baate moo kan jedhu irratti bakka kanarraa kaaname dura eessatti dhalattee eessatti guddattee kan jedhuuf yoo wannoo itti sanirraa kaanee achi booda gara kanatti yoo deemne akkam jetta? Walii galatoomii ani baa Oromiyaa Hararge lixaa ana Daaroo Labuutiin dhaladhe achumattiin guddadhees achumattiin maan baradhees egaa in turre ergan biyyaa ba'e gaafa maastar pilaanii bara 2005 biyyarraa ba'e. So gaa haalli biyyarraa nama baasu haala ulfaataadha. Gama siyaasaatiin taatus gama diinagdee hiyyummaatiin taatus waanuma jabaatee biyyarraa nama baasa duraan dursee. Garuu soo namni keenya kun hogga biyyaa bahe hogga bakka itti deemu san dhaqee waan isa baase san beekuu isarra jiraata beekta. Soo namni gizee akka bahettuu bahee rakkinumaan nu baase hunduma baatee bakka itti deemtu san osoo achi hin geenye rakkoo hedduu si mudata. Bakka itti deemtu san osoo hin geenye namni imalu rakkina garaagaraa mudata. Keessattuu warra biyya Arabaatiif baqatan anamma biyya Suud Arabiyaatiin jiraadha gara fiizaatiinis hin dhufne soo rakkina garaagaraattu jira jechuudha. Lubbuudhaan du'u jira, bishaan irratti nyaadhamuu jira, konkolaataan garaagaraa si garagalchuu jira. Osoo gaaratti ol deemtu gartee rasaasa Arabaatiin nyaadhamuu jira. Rakkoo garaagaraa keessa dabarteeti wiligaa adda addaa agartee biyya kana seentaa jechuudha. So egaa biyya kana dhufte egaa namni waan biyyaa beefsan beekuun barbaachisaadha. Ani akkaan inni itti dhufe biyyoota karaa taaribaatiin hin dhufeetiin jechuu barbaadeeti gabaabumatti. Galatoomii egaa akkasumatti mee haa ta'u garuu wanni beektee dhiiraa fi dubartiin garaagarummaa qabaa. Waan amma kaaste kana keessatti taariba jechuun yookaan immoo karaa baqattummaadhaan wanni biyyaatti baqachiise roorroodha moo roorroodhumatu biyyaatti baase jedheeti namana. Haa ta'u amma karaa kanarra karaa isin deemte karaa itti dheerte kun karaa dheeradha. Karaa kanarratti bishaantu jira, galaana kanarratti namni simbiraa nyaadhame ni jira. Akkasumatti gaafa Yamanii geessan Yamanii irraa gara Saawudii yoo deemtan namni isinirraa du'e jira. Namoonni sun kan du'e sun maatiin isaanii qabu. Nama meeqatu akkasittiin karaa kanarra dhufaa jira. Warra dhufanii fi warra dhufuu deeman isaanillee waa akka waa irraa hubataniif waan kana kaafna. Kanaafiyyuu biyya karaa kanarra deemuun maaltu nama mudata? Akkamitti bakka amma jirtu kana geesse? Tole galatoomii duraan dursee ani wallahi takka biyya Arabaatiin dhaqa jeettillee yaadeen beeku. Nama biyya tanarraa galee hoo nin tuffadha ture jechuudha. So nama baxraana nama safuu hin qabne nama waan adda addaa tokko na fakkaachuu tura. Nama biyya Arabaatii galee gaafa biyya jiru gizee ijoollummaan na jirtu san keessatti
akka namaatiin ilaaluun turre. So carraan tokko tokko si mudatee roorroo dhumaatu si baasa. Gaa ilmaan Oromoo hunda roorrumaa iyyaasa. Ergan gartee fi biyyaa baheen nama kana hunda akka roorroon baaftu arke soo jaalatee osoo hin tahin. Egaa taariba eegaltee boodatti makiinaa tanarratti namoota 100 makiinaa nama 20 ol fuunetti fe'anii namoonni kun walirra akka dooniyaa bunaatitti walirra tattaa'ee achi jala ukkaamamee du'uus ni jira. Makiinaa san keessa jechuun karaa dheeraa siin deemaniiti bosonatti si gannaqanii makiinaan biraata dhuftee si fuutu faa dhabamtii osoo deemtuu faadha beelooytee dheebottee namni waluma jalaa hafee du'a. So namni karaa sanitti obboleessa wajjin dhalatee hin beeku jechuudha. Namuu rakkatee miilaan lafa yaa'a. Rakkina garagaraatu jira gaanii beelaanii dheebota. Yoo duutellee namni si awwaalu hin jiru namni du'us ni jira. Namni du'a ani jetiyyaa namaan harkee hedduu jira namoota wajjin karaa deemnu nu biraa du'es hedduu jira. So nama kana awwaaluun harkattu dhaguma wayii faadha irra shoshorreessite yookaan biyyee faa irra garagalchite biraa deemte. Carraa biyyee irra garagalchuuf hin harkannes ni jira. Kanuma akkanatti goggogee akkuma loowwan dittee lafarratti hafus ni jira. Nama osoo deemuu nama du'e hin awwaalamini akka shimbirroo duuteetti goggogellee agarree jira. Isaa awwaalcha dhabee jechuudha. So deemnuu gaara kana keessa nama akkasiitillee agarree jira. Nama gartee dhagaa kana jalatti warri wajjii hangizee biraa duute dhagaa kana irratti harkisanii aduun itti baatu tun qaamni baqee namni kun dhagaa jalaa yaa'ee ajaan naannoo san hunda balleessitees agarree jira. Garuu ani yeroon doonii irra jiru namni na biraa bishaanitti bu'een jiru. Garuu rakkina garagaraa gaa nama osoo sammuu dhabuu jira. Ka sammuu dhabees bakkuma sanitti dhiisanii irraa biraa deemanii ka dhukkubsatees ifiifuu karaa deemta. Ifiifuu nyaattee garaan qabdu nama dhibamus fuudhuu hin dandeessu achuma dhiiftee biraa deemta. Ka rabbi hambisanii afaa gaa ka du'e suma du'a hin hafu gaa maal akkamitti hafaa namni dhibamu ka caakkaa namni quba hin qabne keessatti darbame numa du'a. So namni waan nyaatee dhuguu hin qabne. Rakkina garagaraatu jira. Rakkina san gartee obsiteetuma gaa eegan manaa bee'uu jettee akkitti gizee manaa baatu si fakkaatu fi akki eega imala eegalte agartu waladda. Eega gaa itti seente lubbuma tee tana baasuuf deemta malee dalagadheetiin gartee biyya sanis dhaqee nama tahaa jetteetiin karaa san imaltu gizee san. Lubbuma tiyya tanaan biyyatti galaa dhiiroo bakkuma nama qaban sanuu dhaqee galaa waan juu si oofa yeroo san jechuu sakarmoochii keessa galtee deemta. Guyyaa 10 meeqa soo nyaanne osoo hin dhuyne billaan lafa deemta. Egaa wallahi ani yoo qiyaamaa taate malee ani rakkina karaa taariba biyya Arabaa kana jee waan himuu danda'u qabu. Baay'ee galatoomii egaa kana wanni irra deebinee si gaafannee fi uummanni ijoolleen keenya akka biyya keessa jiran karaa kana akka hin imalle karaa kana gubbaa irratti akkumaatu jettu waa hedduutu jira. Kalee nama keessaa baafachuu jira. Kana waan jiruuf uummanni keenya akka gara biyya ormaatti hin imalle jechuudha. Dhaamsi kee walumaa galatti kana soonsiin deebisini maali beeyta ani wallahi namootaan itti dhiyaadhu fi nama faamilii tiyyaatillee kakadheetiin itti hima dhugaa rabbi ani biyya tanatti namni as deemu nama fira kiyyaatii miti jeetiin itti hima. So namoonni ambaa yoo ati waan akkasii itti himte ifii bika gaarii dhaqaniiti nama dhoorkaniifaa jee warri akkasii yaadu ni jira. Garuu annamuma gartee Oromoo osoo hin taane namuma namarraa dhalate gartee bani aadam ilmaan bani aadam akka karaa kana deeman hin barbaadu jechuun namnummaa nama ta'ee dhalate tokko saba fedhe irraa dhalate akka karaa kana deemu hin barbaadu an. So keessattuu ilmaan Oromoo gartee karaa kana hedduu akka warri baay'inaan yaa'us ilmaan Oromooti. Warri rakkatus ilmaan Oromooti. Warri akkuma waan jettee himtuun beektu asitti isaanii du'ee ciisa asitti namni awwaalu hin jiru. Dhagaa gaara kanaatiif reeffi ilmaan Oromoo tokkumaa jecheetiin siima. Eega biyyaa baatee beelaa fi dheebuun duun sirraan oolin biyyuma keetii irratti beelooytee dheebottee waan dandeessuun illee falmattee gartee diina biyya keetii irraa oofu san dura dhaabbattee rasaasaan mataa keessa dhawamtee yoo qe'ee abbaa keetii irra duute irra sii wayyaadhaan jaan.
Galatoomii ulfaadhu gaamee egaa arginee jirra waan kana hunduu dhagahanii jiranii. Simannaan biyyicha san keessatti warra akkasumatti viizaadhaan dhufee fi warra ammoo akka baqattummaadhaan dhaqe kana maal inni garaagarummaan isaa akka biyyaatitti simannaan addaa immoo waluma fakkaatadha. Egaa simannaan waliin fakkaatu warri viizaadhaan dhaqe kontoraataan biyyarra arabni fudhatee jira. Warri kun gaa cunqurfamuus mana arabaa keessatti amma jiraatu mana san jiraata. Garuu warra kana warra sossobeetiin itti fakkeessee xalabaa san jalaa yaasuu jira. Namni Oromoo maallaqa guddaan daleedan warra ala dalaguu kanaatu irra guddaadha. Haa ta'u malee baasii minaamin wanni hedduu waan jirtuuf sanuu isaanii sanuun ga'uu jechuudha. Mana kiraa kafaluu jira minaamin. Ka warra kontoraataan dalaguu sanuun ga'u yoo walitti deebiste. Garuutu itti fakkeessaniiti maallaqa guddaa daleedaa ala yoo mana arabaa qofa keessa ta'an waliin ni deemtee bakka garagaraa daleedee maallaqa guddaa harkattaa jedhanii warra sobee achii baasuu jira. Hogga bahanillee xiqqishoo muuxannoo garagaraa waan hin fudhanne hin qabneef ijoolleen mana xalabaatii dhufte tuni bakka garagaraatti gannaqamtee namoota garagaraa namoota waraabessaa afaan buutee nyaadhamaa warri jiru baay'inaan isaan. Maallaqallee warri garagaratti nyaadhamaa jiru warri mana kontoraataa jirtan akka hin sobamne waggaa 5-4-3 kana itti biyyarraa bahanii waggaa kontoraata keessan fixattan gama biyyaa akka deebitanii yoo kontoraata keessan fixattanii gama biyyaa deebuu baattanis yoo as keessa bahuurraa qabaattanis eega kontoraata keessan fixattan booda isinii ta'uu hin jaan. San akkasiin jaan warra kontoraataatiin warri gartee biyya kana karaa taaribaatiin dhufe nama gosa sadii biyya kana dhufe namni tokko immoo harakkatee ifiin jijjiira jee bahee biyya kana dhufe tokko immoo kagartee namuma deemu garraan deemee dhufee jira kakaayyoo tokko qaba tokko immoo biyya ittiin bashannana jee ittiin akkaan fedhe taha jee ka dhufee jira biyya tana. So namoonni kun hundinuu badii hin qabanne kanama balleessee jira. Warri gartee kaayyoo dhugaatiif biyyaa bee rakkina garagaraatiif biyyaa bee san cicceetuma dalagateetuma maatis gargaareetuma mataa gaqqabateetuma jiraachaa jira jechuudha amma danda'u saba isaatis gargaara. Immoo warri osuma deemuu dhufe kun waan dhufeef hin beeku waan dalagee faffacaaseetuma fixee akkanuma jiraataa jechuun waggaa hedduu tokko osoo warrallee hin gargaarin. Warri ammoo duraanuu badiidhaaf manaa beekun hojiin isaanii badumaa wanni isaan dalaganis hin jirtu warra dhalaa biyya arabaa ja'anii sababa isaanii biyyi guutuun itti arrafamaa jirtu kanaa jechuudha. Warri kun gartee sadeenuu adda bahanii laalamuu qaban. Warri kaayyoo qabu warri dalagee murkaasaa duguggatee maatii gargaaru jiru warra kanaa wajjin arrafamuun qabu. Warri kun kopha bahee hawaasni magaalaatis warri nama kana beekanis nama kana kopha bahanii ilaalu hanga dandahan gorsu maatittillee himu soo kana godhuu qabanii jaanii walitti qabaniitis namoota arrabsuun gaarii miti. Warri gartee badumaaf manaa bahee arras baduma jiru kuni warri maqaa namoota hedduu namoota kabajamaatiif maqaa biyyaallee balleessaa jiru kuni kanaafis dhaamsiniin hin qabu. Yoo gartee isinii dandahame heerumaa bultii horadhaa fuudhaa bultii horadhaadhaa jiraadha. Badii daleeddee waan taane daleeddee maqaa saba keetii maqaa gosa keetii maqaa biyya keetii xiqqeessiteetii maqaa afaan Oromoo xiqqeessitee maqaa Oromoo xiqqeessaa jirta malee bu'aan ati addunyaa fi akhiratti illee argattu hin jirtu. Waan akkanarraa if qusadhaadha. Warri dhiiraatis warri dhalaa akka malee gootan warri akka malee viidiyoo garagaraa irraa waraabdanii gadhiiftan kunis obboleettii teessan haadha teessan jaartii teessan irra dhaabaa laalaati yoo isin gartee nama humaan beeyne tanuma akkuma isin gootan taatu taatellee rabbirraa sodaadhaa wal sattaraadhaa rabbiin nama sattareen sattara jee kanaan jaanan. Baay'ee galatoomii mee asirratti waan kaastee jira waa'ee amma shamarranii wannoo jechuu irratti ijoolleen karaa kanarra dhufte namni karaa ati amma ilmi namaa du'ee kana waalchan dhagaa jalatti du'ee ka akka dhadhaa baqee nama dabarsuu dadhabee kaan immoo akkuma beeytee du'ee kan lafee qofti qaamni isaa kun guutuu
ala jiru jira jechaa jirta. Oromoon karaa isinirra tarkaanfatee dhufe ka obboleettii qabu, ka haadha qabu, kan immoo fuudhee dubartii of jalaa qabu, kan immoo dhalchee intala durbaa of harkaa qabu. Yeroo waan karaa kana uummata Oromoo irratti yeroo shamarran Oromoo irratti yeroo raawwatamu warri kun haruma san dhufammoo uummanni kun maaliif waan akkasii kana dalagan? Waan dhuganii sammuu namaa hadoochuu jira moo waan xuuxanii sammuu namaa hadoochuu jira? Maaliin irraa kan ka'e wanti kun yeroo baay'ee dhalata biyya san keessatti? Dhugaa dubbachuuf wallahi walabummaa dhiifama. Oromoon guutuun hiyyeessa haa ta'u malee ilmaan miskiinaatiin nu dararu jira. Ilmaan hiyyeessaatiin nu dararu jira. So warra gartee haati biyyatti barandaa teessee jimaa gurgurtee gurguddif. Warra haati duudatti muka ba'attee gurguddif. Warra kanaatitu nu dararu jira waan ajaa'iba si ta'u. Silaa warri kuni gaafa biyya itti iffooyyeessu dhufe dhugaatii adda addaatiin araada adda addaa baratee sakaraanee gocha adda addaa raawwatee jiraachuurra osoo haadha isaa sanirraa jijjiiree jireenya mataa isaarraa jijjiiree fuuldura isaarraa jijjiiree jireenya keessa guddate san osoo yaadatee hedduu gaarii ture. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan warri biyya kabajaa qabu kabajaan guddisan seeraan guddisanii barsiisanii haadhaa fi abbaan nagaa wajjin jiran kabajuma qaban asillee dhufanii numa dalagatanii nagumaanii warra biyyatti dhufanii wajjinis aalii Oromoo ta'a biyya kana jirtu wajjinis kabajumaan jiraatanii kabajumaan biyya kanarraa galanii jechuudha. So ilmaan hiyyeessaa jedhee walitti qabuu kiyyaaf dhiifama. Nuti hundi hiyyeessa. Garuu haa ta'u malee baay'inaan ijoolleen waan badduu daleetu warri sakaraanummaa ta'ee dhugee waan hin taane raawwatu. Dhalaanis taanaan warri baanee mul'atu ilmaanuma biyyatti gartee rakkinuma dhugaasaniif biyyaa yaane. Silaa garuu namni kun hayyoo biyyaa beef san beeke kun hundinuu hin ta'u ture. Akkuma si dhibdetti anas dhibaa jirti. Namni karaa sanirra deemee dhufe akkamitti waan biyyaa beheef dagata. Akkamitti itti tolee araadan beeyne barata. Amma maaliifin ilmaan hiyyeessaa wallee humaan beeyne keessattuu hiyyeessa qofa osoo hin taane warra humaan beeyne nu rakkisa. Warra humaan beeyne gizeen jiru warra dhuguun tunis itti haarawaa sakaraanuun itti haarawaa maaliin itti haarawaa waan hunda gartee akka haarawaatitti amma harka kana gartee warri kuni akka waan gartee yoo ganaa biyya Oromiyaatti galee nama akka nama qabri deemuutitti hijaa akka waan nyaataa fi dhugaatii fi bashannana biyya tana jirurraa bahuu deemu akkasuma fakkaatti akka nama haaloo bahuu deemuutitti if irraanfataa jechuudha. Garuu kun ta'uu qabu. Maaliif namni tokko erga biyyaa bee dalagatee biyya isaati irratti illee bashannanee jiraachuu ni danda'a. Dhuganii sakkaranii waan hin taane hojjechuun biyyuma kam keessattuu eenyumaaf illee gaarii miti. So warri kun muuxannoo dhugee sakkaruu hin qabne kun rakkoo uumaa jechuudha. So muuxannoo dhugee sakkaruu yoo bartee yoo beeytee jiraatte yoo dhugdellee rakkoon uumtu. Warra kanaattuu nama rakkisaa jira. Warra takkaa gartee wanuma dhugan sanuu hin arkin. Biyya kana dhufee akkanumatti as guurrateetuma qala'u godhee waan biraa hojjetaa jechuudha. Kanaaf warra humaan beeyneetiitu biyya rakkisaa jira siin jaa. Mee asirratti egaa akka gaariitti ibsitee waan bareedaa ibsitee mee kanumaan wal qabatee wanni sababiin beeytee yeroo rakkoon isinirra gahaa jira yeroo baay'ee sooshaal miidiyaatiinis ni mul'ata. Rakkoo isinirra gahaa jiru kana maaliif sababiinoo maali? Yeroo wanni rakkoodhuma kana isinirraan geessan sababiin isaa maali? Wallahi walabummaa ani akka mataa kootitti gonni abbuma keessa jiru irra ifa jechuufin si ibsa malee waanin sirra beekuun qabu waan warra biyya arabaa tana. Ani biiziidha sooshaal miidiyaa irratti garuu akkuma isin agartanitti hin arga. Sooshaal miidiyuma irratti hin arga. Garuu wanni kun maali ni beektaa? Warra wal nyaachuu barbaadu jira. Wal nyaachuu gizeen jiru namni wal gowwoomsine jeeti walitti taphachaa jira. Dur tokko akkas ture bara hedduu dura dhiirri dhalaa gowwoomsitee irraa nyaattee itti taphattee maal gootee kanaa ture. Amma immoo dhalaalleen abshaala taateeti dhiiraan gowwoomsaa jetti. Dhiirtinis dhalaan gowwoomsaa jetti.
kanarratti isaan lachuu wal gowwoomsinatti gowwoomanii jechu wal gowwoomsin isiinis isaan nyaaddeetti inninis isiin nyaadda jaa tana jidduu wal nyaatan isaan lachuu jechuudha. So dalagii naffidii warra duuni jira warra gartee waan isiin dalaydee itti fiddu san irraa nyaatee dirretti isii hambisuu jira. Isiinis warri kun gartee gareen nan siin juutuni warra heerumee gartee soo akkuma karuma seeraatiin heerumee osoo jiru jaarsuma wajjin osoo jiru gizee jaarsii bira baadiyyaa deemee waan biraa faa jaarsii irra dhaga'uu jira. So kun hundi sirraa'uu qaba. Namni gizee yoo wal jaalate seerumaan walitti dhufee wal fuudhee maatilleen akkuma dhaga'anitti wal kabajee jireenya fuula duraatiif wajjin jiraachuu qaba. Inninis isumaa wajjin jiraachuu qaba. Isiinis isumaa wajjin jiraachuu qabdi. Wal nyaannaa qofaadhaaf walirraa nyaannaa qofaadhaaf walitti dhufuu hin qabanii ja'an. Baay'inaan walirraa nyaannaa wal sobneeti waan innis wayin irraa butadhaa isinis wayin irraa butadhaa irratti tanaatu rakkoo kana hunda fidu jira amma. Baay'ee galatoomi. Mee akkasumatti gaa wanna kana beektee rakkoon kun wannoodha dhiibbaa isinirra gahaa jiru kanaaf furmaanni yookaan immoo karaa imbaasiitiin faa namoonni yeroo rakkatanii sababa adda addaatiin irra ga'u kun gara imbaasiitti faa bilbiltanii deebiin isinii kennamu maaliin gargaarsi isinii godhamu immoo maaliin mee kana hoo akkamitti irraa ibsita biyya san keessatti Oromoon kumaatamaan mana hidhaa jira akkasumatti kumaatamaan ajjeefamaa akkasumatti immoo kumaatamaan saamamaa kan maraatullee baay'eetu jira jechuudha. Mee kana irratti ijoollee kana akka lammiititti gaamma isin biyya sanii fi lammii miti malee akka Itoophiyaatti gaa maqaadhuma Itoophiyaatiin achi jirtan. Wanni isinii godhamu maali? Mee deebiin isin argattan maali? Imbaasirraa gargaarsi isin argattanii fi waan isa gaaffii isin gaafattanii gargaarsi isin irraa argattan maali? Hammam isin tajaajilaa jiran? Mee osoo galatoomee osoo imbaasittiin kun duratti rakkoon kun akkamiin furamuu danda'a? Rakkoon namni gartee waan hin taane walirratti raawwatu kanaa jetta. Dhugaa dubbachuudhaaf dhalaan ni sobamti. Namni shamaraa tokko ni sobama. Badiin gurguddoon kan jirtu dhiira teenya bira. Nama gartee soo dhalaan tun hanga feete yoo sobamtee gartee akkuma ati feete sanillee sii taatee waggaa isiin siddufte ati humnaa oliin irraa nyaadhaadhaaf waan hin taane irratti dalaguu gocha suukannee isaa uleen tumu kana gartee kana irra raawwachuun qabu. Maaliif namni kun Oromoodha. So afaan kee dubbataa dhiiga keetii wajjin bultii jaarra jeessa dhufee walitti dhuftanii yoo walii ta'uu baattanis kabajuma gartee akka kaleessa bilbilaan wal kabajaa turtan sanitti wal geggeessuu qabdan malee uleedhaan tumtee viidiyoo irraa waraabdee maal garagaraa godhuun qabdu. So yoo ammas nama badii godhu jiru yoo arkaniis nama kana akka seeraatti uumaatittis akka shariyaa islaamatittis nama kana gartee fitti dhiyeessitee hamma dandeessu gorsu yoo gorsa dijees nama adabuun ni jirti uleedhaanis nama kana gartee osoo viidiyoo hin waraabne adabuu namoota biyya san keessa jiran manguddoon itti himtee waan kana gartee akka sirreessan taasisuu irratti hojjechuudha malee yoo ilmoo namaatiif kana'u jireenya namaatiif kana'u gartee afaan Oromoo kanaaf kana'u kataa shamaran Oromootiif kana'u taate namni sani viidiyoo godhuun qabu waanuma arke hundarrattu YouTube guddifnaadhaaf safuu cabsanii waan hunda gartee kaameraa itti qabuun sirrii miti. Namni dogongorreen jiru yoo dogoggorri jiraatellee akka obboleettii isaa tokkotti ol naqatee uleedhaan tumuus ni danda'a, maatiisitti simuu ni danda'a, hanga danda'u sirreessuu danda'a. Kaameraa nama qabaniin nama sirreessituu afaan Oromoo kana salphiftii, Oromoo tana salphiftiin jaan. Gama biraatiin gama imbaasiitiin Oromoon imbaasii hin qabdu. Imbaasiin Itoophiyaan imbaasii hin qabdu jechuu ni dandeenya. Keessumattuu bara wayyaaneen bulchituu fi kanuma warra aangoo qabuuti. Imbaasiin Itoophiyaadha yeruma hundaa'u kanuma warra aangoo qabuuti. Arrallee gartee yeroo Oromootu aangoo harkaa qabajan kanatti Oromoon waan takka irraa itti himattee irraa harkachuu hin dandeenye. Oromoon hanguma biyya kana keessa jiraattee hoo imbaasii qabaattee hin beektu. Yaanni isaaniitis hin fuudhamu. Bakka sanittillee gartee habashaadha wajji hirmaataniitillee waan walitti hin dhufanii jechuudha.
sabni kun garagara wal jibba waan ta'eef achi walitti dhufanii wanni waliin godhan hin jirtu. Oromoon imbaasii qabdu hin jirtu itti isin bilbilatu. Imbaasiin biyya kanaa Oromoo isin dhageessu. Seeruma mootummaa biyya saniitiin deemti. Mata Oromootiif imbaasiin biyya kanaa yeroo hundaa'u wal faallaadhaas jechuu barbaada. Mee asirratti yeroo akkas jettu egaa biyyi sun beeytee biyya warra nafxanyaatiifis warra saba kamiifiyyuu biyya ormaati. Imbaasiin akka imbaasitti yeroo inni ilmaan Oromoo akkasittiin hin gargaarru Oromoon imbaasii hin qabdu Oromoon biyya kanatti waa takka argachaa hin jirtu jettee jirta. Uummanni Oromoo achi jiroo yeroo tokko tokko namoota ni agarra warra imbaasii kana jala fiigaa jiru argaa jirra. Isaani wanni isinirraa addatti isaanii godhame maali? Maaliif isaani achi jala fiiganii isin immoo warri amma keessattuu dhaloonni qubee keessattuu ijoolleen amma biyya kana fuutanii ittiin deemuu dandeessan kan isin waliin hin dhaabbanne kan mootummaa waliin dhaabbatan maali? Warrummaan achi jiran warri qaamaa qabaatan yookaan immoo warri biyya san keessatti muqiim jedhamanii waamaman kun hammam Oromoo gargaaraa jiru baqattoota Oromoo warra akka keetii warroota akka amma ijoollee miidhamaa jirtu kana hammam gargaarsa godhan hammam immoo ijoollee kana gorsa kennaniif mee kanarratti maali wanni jiru? Egaa warra imbaasii jala fiigan yeroo jettu yeroo hundaa'u namni faallaa Oromoo deemu soo mootummaa san deeggaruudhaaf faallaa Oromoo deemuu qabdaati. Waan Oromoon hin feene imbaasiin san Oromoodhaaf waa godhee osoo hin taane namni amma imbaasii jala deemee akka waan imbaasiin san waa gootuuf fakkaatu mootummaa irra jirus taanaan Abiyyi deeggaruu fedheeti. Malee imbaasiin san humaa isaa godheeftii miti. Akkasittiin fudhadhaan imbaasiin humaa isaa godhu hin jiru. Immoo gara uummata warra silaa waraqaa biyyummaa qabanii maal uummataaf godhanii ka jettu waraqaan biyya tanatti namni qabu muqiimni jedhan kuni abbaa biyyaatii miti akka biyya Kanaadaa fi biyyoota faranjiititti gartee abbaa biyya sanii taatee gaafattee achitti jiraattu sanii miti. Biyya kanatti isaanis waraquma ittiin dalagatanii bulan qaban malee waraqaa ittiin abbaa biyyaa tahanii ittiin nama gargaaranii maal godhuu danda'an hin qaban. Garuu yeroo biyyarraa afaa namni rakkatee miidiyaa faa gargaaru, masjiida faa gargaaru, charchii faa gargaaru kanarratti osoo muqiima qofan tahin hawaasni guutuun warri muqiiman tahinillee walumaan baheeti gargaaraa jechuudha. Sani kophatti isaan wanni uummataa godhan hin jirtu, wanni godhuu danda'anis hin jirtu sin jechuu barbaade. Toomii egaa mee amma rakkoon Oromoo kun akkuma beekamu keessaa fi biyya alaa fi biyya keessanii hidhamuu dararamuu baay'ee argamaa jira. Kanumarratti amma wanni ati kaastee gaaffidhuma ati kaastee kanarraa inni wannu siin jedha. Yeroo hedduu uummanni biyya Arabaa jiru kun gargaarsa keessattuu waraana bilisummaa Oromoo kan irra caalaa biyyoota ambaa jiran caala warri gargaaran isaan. Kanatti aansuudhaanis uummata keenya biyya keessaa buqqee jiruufillee dinagdee guddaa warri maddisiisee uummata keenya gargaarullee isaan. Kana ammas sadaffaa irratti akka dhuunfatti ijoolleen keessattuu shamarran Oromoo ka biyya Arabaa keessa jiraatan kun obboleeyyan isaanii kan baratan hamma inni barumsa fixutti ka barsiisee ficcisiisu isaan haadha isaanii ni gargaaran. Biyya kana keessatti rakkoo amma akka ati himaa jirtu kana otoo natti himaa jirtu ka uummanni Oromoo dhagahaa jiru. Mee hamleen keessan yeroo rakkoon hamtuu kana keessa dhaabbattee akkasitti yeroo gargaartan kana maal abdattanii? Gaaffii bareedduu na gaafatte walabummaa. Gaaffii teetitti hin kunne dura warri biyya kana akkuma gargaarsaan beekamu tahee hedduu ammaas gargaarsaan akka beekaman akka nama gargaaru isaan jiran namni beeku hin jiru. Namni irraa dubbatu hin jiru. Rakkoon garaagaraa yoo biyya kana keessa dhalattees miidiyaan irraa dubbatu hin jiru. Garuu miidiyaan kun wanni irraa dubbachuu dhabeef waan namni kun biyya Arabaa jiru qofaafi. Kun immootu loogummaadha.
So namni kuni nama gizee kan siqinaa dhaabbatu biyya hamtuu tana keessa taa'ee nama uummata isaatiif yaadu yoo miidhame irrumaa dubbachuu qabda. Hedduu sagaleen biyya warra kanaa hin dhagayamtu jeetiin yaada hin dhagayamtu sagalee warra biyya arabaa du'anis jiraatanis miidiyaan isaan gabaasu hin jiru jechuudha. Ammoo maal abdattaniiti waan qabdan uummata keessaniif kennitanii jettutti shimbirroon yoo muka irra qubattu harkattee qubatti malee yookaan bararteetuma haftii jechuudha. Yoo lafa irra qubattu harkattee qubatti malee. So uummatni kun akka uummata biyya faranjiitii miti boru nagalchanii iftaan nagalchanii hin beeku. Biyya tana roorroo irraa baasee cunqursaa irraa baasee dhiitichaa irraa baasee biyyi san gartee guyyaa inni biyya sani gaddeebi'etti kaleerraa akka jijjiiramtu barbaada. Arras biyya sani deebi'ee rakkoo kaleessa biyyaa isa baafte san arguun barbaada. Saniifi gartee waan danda'u hundaan akka gaabbii ittiin taane qabsoo Oromoo tanaaf ammaaliin gumaachee gartee ijibbaata falmachaa jira. Ijibbaata waan hin qabu hunda kannee yoon gartee humnaanillee hirmaachuu dadhabe waan hin qabu hunda kannee san booda gartee yoo Oromoon bilisoomuu baatte ittiin gaabbuu warra je'eeti akkasitti namni kun waan qabu hunda daddabatee uummata san gargaara malee qabaateetiif. Osoo biyya san keessatti mana tokko mana keessa yoo galee ol seenuu hin qabne waraana adda bilisummaa Oromootis gargaaraa miidiyaalee Oromootis gargaaraa jechuudha. So boruun galaa beeka silaa namni boruu galu biyyatti osoo waa godhachuu qaba osoo gargaarsa qabsoo warra qabsoo godhuun tahini ifi mataasaa jireenya isaa jijjiiruu qaba. Garuu ijoolleen tuni wanni isiin abdatte biyya san keessa yoo waan takka godhannes biyya bilisummaa hin qabne keessatti keessumaa ari'amnaa diinatti nurraa fudhata. Kanaafuu waan dandeenyu bilisummaadhaaf gumaachuu qabna. Kana wanni isaan jireenya ifii dhiisanii jireenya qabsoo dursanii fi jechuudha. Toomii mee asumarratti gaaffiin kee kun gaaffii baay'ee hedduu dhala. Egaa beektee amma waa hedduu kaaftee isaanii waan rakkoo waan keessa darbanii dhufan san arguurraan kan ka'e qabeenya horonnus biyya keessattis waanuma gabrummaadhuma kana wal fakkaata jira waan ta'eef jettee jirta. Keessattuu garuu kan shamarran Oromoo adda. Dubartiin Oromoo kan biyya alaa kana jiran hanga dubartii shamarran Oromoo biyya Arabaa jiru kana gumaacha hin godhanii Oromoofillee sagaleen ta'an dhugaa dubbachuudhaaf. Warri laayiviidhaan illee kan gabbayee dubbatee uummata Oromoof sagalee ta'uu irra caalan ijoollee biyya Arabaa kana jirtu. Akka hamma beektu kan haasoftu. Haa tolchitus haa balleessitus. Haa ta'u amma rakkoolee kana hunda shamarran Oromoo akka isin shamarran Oromoo biyya Arabaa jirtanitti ijaaramtanii jirtu rakkoo keessan kana furachuudhaaf yoo gargaarsa walii gochuudhaaf akkamitti wal bira dhaabbattu. Gaaffii lammataa kanuma wal qabsiisti naa deebisi. Kabiraa namoonni hidhaman kun dhiiraa dhalaan dubartii ulfa kan mana hidhaa keessa jirtu kun dhugaadha akkuma tiyatti sagaleen qabanii miidiyaan Oromoollee kan irraa dubbatu baay'ee xiqqaadha. Haa ta'u garuu warroonni sagaleedhaan bahanii irraa dubbatanis ni jiran. Nutis kunoo amma gadi waan kanarratti hojii keenya jennee waan kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Isa kanaaf hidhaa kana keessaa bahuudhaaf jalqaba mee maal uummata Oromoo kan waan kanatti furmaata gochuu danda'uu qaban hin danda'u jettee wannati yaaddu. Kan daasporaan ala jiru kun namoota kanaaf sagalee ta'uu ni danda'anii mana hidhaa kana keessaa baasisuu ni danda'anii karaa namni ittiin baasisu maaltu jira? Yookaan immoo mootummaa kana sanii wajjiniin karaan haasa'anii karaa UN'tiin haa ta'u, karaa Amnesty Internationalin haa ta'u, gara uffannoo diimatiin haa ta'u, akkasumatti immoo gara hawaasa Oromoo, karaa hawaasa amantii Muslimaatiin yoo dippiloomaasii godhan hiiksisuu danda'anii wanni jettee kana gochuu danda'u silaa hin goone. Oromoon immoo mana hidhaa kana keessatti kan amma bishaan sanirraa, Saharaa sanirraa kana keessa ka darbee dhufe dhalaanis dhiirris ka qabamee hidhame immoo mana hidhaa san keessatti ka du'u hedduudha jechaa jirta. Sagalee illee jechaa jirta. Isa kanaafiyyuu
mee waan maal gochuu danda'u jettee walabummaa warri biyya arabaa hedduu sagalee uummataaf ta'aa turtanii keessattuu shamarran jechaadha. Wanni sagalee akka taatuuf si godhu akkumarree fuujeessanii roorroo gartee biyya ati jirtu tana keessatti illee mana namaa keessa itti jirtu. Anis biyyaan qabaasa biyyattiyyarra yoon akka namaatti jiraachuu hin danda'u jettee wallaala keetiin gartee uummata kee kana waa himuu barbaaddaa jechuudha. So waa beeytee osoo hin taane gubaa keessa jirtu santu akka gabbaatee siyaasa haasochisi godha shamarran biyya arabaa jechuudha. Garuu namoonni hedduun yaadasii kana hubatanii fi waan hedduu jechuu ni danda'an. Ammoo gama jaaramtanii jirtanii jettutti hawaasni Oromoo yeroo ammaan tanaa kana kallattuma kamiinuu jaarmaa hin qabu. Kallattii kamiinuu gama siyaasaatiinis gama hawaasummaatiinis gama kamiinuu hawaasni Oromoo yeroo kanatti jaaraman qabu. Garuu yeroo duraatiif jaarmayni ni jira ture namoota dhukkubees namoota shamarran jaarmaa jabaa qabaachaa turanii. Egaa abiyyi naangoo dhufe namoonni kaan bilisiginnaa deeggaruun namni kaan maalii ja'uun addaan faffaca'anii jiran. Yeroo ammaa kanatti jaarmayni tokko hin jiru sin jechuu barbaadeet. Gama hidhamtoonni siyaasaa hidhamtoonni Arabiyaa keessatti dararamaa jirtu akkamitti bahuu dandeessi sagalee akkamii yoo ta'aniif bahanii kanaan jettetti warra biyya arabaa kana keessa jiru sagalee namaa ta'uu hin danda'u gama gabbahee sagalee isaa dhageessifachuu hin danda'u liibuma fa'aa dhufee kanuma kana yoo ta'e malee hin danda'u. Garuu uummanni gartee biyya fireedama qaban jiran biyyoota akka biyyoota faranjii jiranii gabbahanii imbaasiilee biyya sanii duratti hiriiras bahanii biyya keessaa illee gartee mootummaa kana dura dhaabbachuu qaban. Ka bahaa jiru lubbuu namaati ka achi gartee isaan mataa keessa dhawanii ajjeesaa jiran san qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo biyya kana keessatti guyyarraa nama 15 oliitiitu beelaa fi dheebuudhaan lubbuun bahaa jirti. Kana baraaruudhaaf uummatni Oromoo ka biyya keessa jirus wal dhagee miidiyaaleen saayitalaayit irra jirullee waan kanarraa dubbatee hiriira gartee hiriira san uummata keenya nu galchi jedhanii hiriirallee taatu bahanii hiriirallee ta'uu baattu gama adda addaatiin mootummaa kanarra dhiibbaa godhanii so waan kanarratti uummatni Oromoo ka biyya garagaraa jiru waan kanarratti xiyyeeffatee yoo soo sagalee ta'anii fi ni bahanii jeetii yaada afaan garagaraatiin addunyaadhatti himanii. Baay'ee galatoomii egaa akkuman jedhee wanti amma gaaffii kan dhumaa kan himee kan waa'ee ijaaramuu keessan irratti deebi'ee ijaaramuuf karoora ni qabdu warri ijaaramuu barbaadan fakkeenyaaf warri akka keetii kun ati amma adda durummaadhaanii qabsoo Oromoo kana keessatti beekamtuudha akkasumatti Zaaraa sabboontuu Oromoo beekamtuudha biyya Arabaa kana keessatti waa hedduu hojjetanii ilmaan Oromoo hedduu qarqaaranii waan baay'ee waan namatti tolu godhanii jiranii intala Zaaraa sanyii Muhammad jettuun illee ni jirti isin illee nama Oromoodhaaf quuqamuu Oromoodhaaf dubbatu egaa isin argaa jirra uummanni Oromoos isin beeka. Mee isin akka warri aktiivistoota warri shamarran kun warri keessaa jajjaboo taatan warri akka bireefaa intala mucayyoo beeruutu jirtu tunis baay'ee jabduudha. Mee warri kun walitti dhuftanii wanni isin mari'attanii maallu wayya hegereen keenya maali biyyi abidda itti qabatee jira. Kaasii immoo kunoo akkaataa itti jiraatan hawaasni kabajaa waliin qabu wal gorsuudhaafis mana walitti ijaaruudhaafis akka qabsoo Oromoo tana jabeessuufis wanni isin akka yaada akkasii yookaan pilaanii akkasii wanni isin sammuudhaa qabdan jirtu walitti dhuftanii isin mari'attu waan akkana. Yaa numa mari'annaa beekta qabsoon Oromoodhaa amma gingilfamu jirti baqaa fi callaa adda ba'u jira warri diinaatii fi warri silaa Oromoo dhugaa ta'an sanuu amma addaan nu ba'aa jiran. Kana addaan barachuudhaaf wanni qabsoo Oromoo gufachiisaa ture diinaa fi fira addaan wallaaltee yaada garaa keetiitti ibsattee wajjin qabsooyina jechuudha. Duraanis har'a gaafa diinni kophatti bahee diinummaa isaa barte hedduu sitti tola nama gartee diinummaa isaa beekuun qabsoo hedduu nurraa fudhattee jechuudha. Har'a gingilfamaa waan jiraniif karaa achi yaa'es gartee qabsoo sirriirra jirus addaan baafannee fuulduraaf immoo ijaaramuun keenya hin oolu jechuudha. Ammaaf ammoo wanni godhaa jiru warra gartee hamma ammaatitti kaayyoo kaleessaa hin gatinii saba isaatirratti duulan banini kana walitti qabuudhatti jirraa jechuudha. Warri kun walitti dhufee waan takka godhuu ni danda'a gargaarsa karaa hundaanuu
kara dandehen saba isaa cinaa dhaabbachuu ni danda'a. Qeerroo biyya keessatti rasaasaan dhawamtes taanaan waraana adda bilisummaa Oromoottis taanaan gahuummaa gargaarsi uummata Oromoo irraa isaan barbaachise uummatni Oromoo isaan irraa barbaade hundaanuu akka gargaaruu danda'a waan abdii qabnu. Warra qulqulluu tahan gartee hoggaa gartee baay'ee irraa afuufame walitti qabuudha jirraasi fuula duraa walitti qabuudhaallee kaayyoo guddaa qabnaa jechuudha. So ijoolleen biyya Arabaa yoo walitti qabamte akka duula hamaa gooti gama Feesbuukaa kanaaniisi duula nama karaa Feesbuukaatiin duuluus gama sooshaal miidiyaatiin duuluus qabaachuun sabni akka sabaati waan hunda qabaachuu waan qabuuf nama sheer godhu nama laayikii godhu nama yaada garagaraa irra kannu fiiduma keenya kanaa yoo qabaachuu baanne nama itti haasoo hin qabnu. Kanaafuu ijoolleen biyya Arabaa baay'ee barbaachisuudha qabsoo Oromootii fi ijaaramuudhaaf fuula duraaf akkas abdii akkasii qabna. Garuu warra hidhaa jiruuf diyaaspooraan akka sagalee taatanii nuti sagaleen teenya nurraa hin dhagayamtu miidiyaa gurguddaa warri harkaa qabdanis akka warra biyya keessaa ijaaramee jira kanaaf gabbahee dubbatu taasisu qabdaniin jahan. Baay'ee galatoomii egaa gara dhumaatti deemaa jirra. Mee amajjiin tokko dhufaa jira. Amajjiin tokko dhufaa jira. Amajjiin tokko siif maali? Tokko kana gubbaa irratti akkumaatuu jettee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo itti kabajamu guyyaa akkasumatti immoo amata haaraa uummata Oromooti. Oromoodhaaf barri haaraa amajjiin tokko bara 2021 kan Oromoon itti seenu amajjii tokko jechuudha. Kanaaf guyyaan kuni guyyaa dirribiidha yookaan immoo guyyaa lama walirratti jira jechuudha. Kanaaf amajjii tokko kana gubbaa irratti akka shamarran biyya Arabaa keessa jiraatanitti waamichi egaa amma akkuma beekamu gargaarsa irratti beekamoodha isinii. Waamichi egaa waamicha itti gootu maali? Waraana bilisummaa Oromoo akkuma argaa jirtu dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsanii Oromiyaa ijaaraa jiranii bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru yookaan immoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee jiru amma uummanni Oromoo nagaan bahee nagaan galaa. Kanaaf gargaarsa waraana bilisummaa Oromoof yookaan immoo amata haaraa kana gubbaa irratti achumaanis waraana wareegamtoota Oromoo yaadachaa asumarraanis immoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf wanni ati yaaddan ni jira akka Saawud Arabiyaatti yookaan immoo yoo hin jiraannellee itti qophoa'uudha itti qophaa'aa jirtu. Mee maaltu jira waa'ee amajjii tokkoo biyya Saawud Arabiyaa kana keessa? Tolee galatoome walabummaa gaafa amajjii qofa osoo hin taane waraanni adda bilisummaa Oromoo gizee hunda yeroo hunda gargaaramuu qaba. Akkuma namni nun beeynetti illee taatu nama gartee waraana keessa jiru fi beeynullee taatu hamma dandeenyu gargaaraatis jirra. Garuu hawaasni bal'aan akka walitti dhufee gargaaru gaafa amajjii qofa osoo hin taane hamma bilisoomnutti waan isaan barbaadaniin cinaa dhaabbachuu qaba. Keessattuu gaafa amajjii kana akka addaatitti gartee akka isaanillee nurraa gammadanitti akka diinillee beekanitti soo xiqqaa guddaa jaarsaa fi jaartii osoo hin jenne bakka jiranii bahanii guyyaa kanas kabajanii waraana kana cinaa dhaabbachuu qaban. Nuti immoo akka biyya kanaatitti duraanis kabajaatuma turre soo akkumaatu jettee gargaaraatis turre. Ammas wanni nuti goonu keessattuu bara kana akka addaatitti godhuu qabna. Maaliif warri gartee achiifachi walaawwalee adda bilisummaa Oromoo diineessaa tureesi arraan tana kaanis as dachee kaasin dacheenis ifarke addi bilisummaa Oromoo waboo malee falli tokko Oromiyaadhaaf akka hin jirre waan arkee jiruuf duulli namoota baay'ee horachaa waan dhufneef duulli gama gamaatis xiqqaachaa waan dhufeef akka addaatitti ni keessummeessina bara kanaa jeetiin yaada fuula duraaf yaada akkasii qabnaa hiriyoota kiyyaa wajjinis waan akkanaatti mari'annaa jechuudha. Galatoomii obboleettii teenya jaalatamtuuf kabajamtu mee gaaffii dhumaatii egaa gara xumuraatti deemnaa jirra. Yeroo hedduu bara dheeraa keessatti isin beekaa waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromooti malee kan nama tokkoo miti jettee waraana kana duuba dhaabbattee baay'ee gargaaraa turte. Amma waraanni kun warri waraana kana mormaa tures amma uummanni Oromoo fudhatee jira. Garuu mee yeroo sanitti yeroo uummanni Oromoo waa'ee waraana kanaa dubbachuu sodaachaa turetti namni hunduu irraa baqatee kanumti miseensa turellee namanna arrabsa jedhee kawannoo jechaa ture jira.
yeroo sanitti hamleen kee baay'ee jabaa ture waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo jedhanii laayivii kana bakkuma jirtu taatee waraabaa turte. Sanirraa mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana jaalalli kun akkamitti si keessatti horamee maalirraa kaatee waraana bilisummaa Oromoo jaalatte? Maalirraa kaatee yeroo hedduu irratti falmaa turte? Galatoome walabummaa beekta rabbiin biyyan irraa salphattuu artistii eebbisaa addunyaa fixee jira. Namni seenaa hin qabne bishaan gabatee irraatti, namni seenaa hin beekne gama harkatti jallataa jira. Namni seenaa beeku waraana bilisummaa Oromoo irratti hin duulu duraan dursee. Akkasumas gartee humni abbuma irraa cite laalataami. Waraana kana keessattis namoota baay'ee dhabnee akkasumas haadhi kiyyaalleen waraana kana keessatti hirmaattee turte. Akka malee jechuudha nama waraana keessatti jabaati. Eeganumaa waraana keessaa galteetuma nu kana harkachuu dandeesse. Ijoollummaarraa hawwisoo turte, hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo turte achi keessatti sagalee bareedduudhaan wallee babbareedduu sirbaa turte. Wallee sanis gaafa nuti ijoollee nuuf himti gani gizeen ani elementarii jirus deemee anis bakka mana barumsaatitti walleelee isiisan wallisaan ture jechuudha. Wallee qabsooti. Kanarraa kan ka'e nu keessattuma ittuma guddannee jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo abaawoon nama qalaa nama nyaataa minaamin kana hunda jechuun nuti hin dhageenye. Jaalala abaawoon qabdu. Jaalala addi bilisummaa Oromoo uummataaf qabdu. Akkanatti gizee aannan geessineef gizee nyaata geessineef nu wajjin koflanii taphatanii jaalala akkasii uummata Oromootiif qabanii haadhi kiyya dhugaa dubbachuudhaaf namna beeku asirra namoota baay'een na daawwata. Haati abbaa isii jalaa horii 2 fuutee nama adda bilisummaa Oromootiif gurgure osoo abbaan ishii quban qabne. Hedduu jaalatti keessatti illee hirmaattee jechuudha. Kanaafuu gaanis akka nama intala isii tokkotti kaayyoo siisan irra cichuun qaba. Ammas wanni kun waan dhugaa waan ta'eef waan qabatamaa falli uummata Oromootii fi Oromiyaa Oromoof Oromiyaa bira kuti. Sabaa sablammoota biyya saniitiif addi bilisummaa Oromoo barbaachisaadha. Wabiidha. Wabii biyya saniiti waan ta'eef wabii uummata Oromoo qofa osoo hin taane abaawoon wabii biyya saniiti. Kanaafuu kaayyoo isaaniitti irra cichuun qabaa jeetiin irra cichaa jechuudha. Akkasumas namootni waan anjaan ati shaneedha minaamin haasawa namaatii fi warra sooshaal miidiyaa waan hin taane narra xoofuu kan hin dhaga'u jechuudha. Beekamtis kan nuuf hin barbaadu waan isaan anjaan kanaas wayiitti hin fudhadhu. Maaliif namni kaayyoo qabu yoo kaayyoo qabaatte wanti tokkollee si daddaa'isuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafuu yeroo gartee akkasitti namni abaa irra duulu sanis guyyaa tokko gizeeniif dadhabeen dhufee dubbadha malee ka keessaan dhufee na arrabsuu jira ka dhufee waan adda addaa naan juu jira hin dhaga'uu irraan fuudhu jechuudha. Galatoomii egaa akka amma jechaa jirtutti akkuma ummaa ta'e jaalattutti abaa'oo jaalattaa ani intala abaa'ooti jechuudha. Haati ta'e abaa'oodha. Atis haadhe akka kana akkasi yoon dogoggoruu baadhe. Ani akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf abaa'oo gizeen yaadadhu haadha kiyyaa yaadadha. Haadha kiyya gizeen yaadadhu adda bilisummaa Oromootii yaadadha kanuma. Galatoomii egaa namni beektee waa malee miti kan wannoo dheebu waan baay'ee garaa nama booressu. Mee wallee haati keessiin jechaa turte sanirraa waa xiqqoo nu jechuu dandeessa waan irraa yaadattu ni jira? Yaani jira ijoollummaadhaaf elementaritti wallisuun ture. Yeroo sanitti ani haa wallisu malee waan kana waan inni irraa jaamu beeku akka malee xiqqoon ture yeroon kutaa 2-3 qara'u jechuudha. Hin beeku waan inni ta'e eeganumaan barachaa dhufe gartee wanni kun waan irraa jaamu gaafsan hedduu beekuun turre. Isi maal jaatti ni beekta? Duula waraanaatiif namuu ka'uu qabna. Wallaalas balleessuuf qubee baruu qabna. Oromiyaa bilisoomsuuf falmachuu qabna. Oromiyaa bilisoomsuuf falmachuu qabna. Yaa jaalawwan dheeraa malee inni shamaraatoo maleef tetteessanii biyya abbaa keenya gabrummaa feetanii bilisa bahuudhaaf yaada maal qabdanii? Bilisa bahuudhaaf yaada maal qabdanii?
harka tokkoon kaawwee harka tokkoon mancaa tajaajila boonaa qabsoon tarkaanfachaa harka tokkoon kaawwee harka tokkoon mancaa tajaajila boonaa qabsoon tarkaanfachaa. Galatoomii atuu wallistuu jabduudha. Otoo wallee kana wannoo jedhii irraa fuudhii waan isiin wannoo jette kana eegalte kana galmaan gahiifi dhugaa dubbachuudhaaf sagaleen keellee baay'ee namatti tolaa. Egaa wanni naafee jira hoo jettu jiraatee wanni dhaamsi waan amma haasofne kana keessatti xiqqoo wanti na hafte wanti nani hin dubbatintu jira kan jettu yoo jiraatte dhaamsa kee ilmaan Oromoo akkasumatti addunyaarra jiraniif dabarsi warra biyya keessa jiraniifillee akkasumatti tokkoof kabajuudhaaf deemanii fi warra irraanfatanillee akka yaadachiiftu jechuu barbaada. Tole galatoomii walabummaa yaada babal'aa soonee jirra yaanni ni nan qabu yoo jiraate Oromoon gizee hedduu nyaadhamu maal jangaafa biyyi dhufu san namoo warri nuti shaneen gaafsa maal jechaa turre akka 91 nyaadhamtanii yaa jiran asuuta jaa suuta ejjetan qoreen nama waraantii jechaa turre 91 nyaadhamne amas jara 21 faa keessaas nyaadhamne jechuudha. Egaa yeroo hedduu nyaadhamuun harrummaadha waan ta'eef akka gartee harreen taane yaa uummata keenya amma gartee gaafa kana diinninu addi bilisummaa Oromoo abaawoo maaliif saba kanaaf maali diinaaf ammoo maali baratanii firratti keessa fincaanaa jiran kanatti wanni uummatni Oromoo godhuu qabu osoo wareegama lubbuullee yoo taate uummata abaawoodhaaf adda bilisummaa Oromootiif gumaacha godhuu qaba hamma wareegama lubbuutiin soo qabeenya dhiisi. Jarri kuni waardiyaa keenya wabii keenya nuuf jiraatanii abbaa qabeenyaatis if gaafachuu qaba wabii isaati isaaf dhaabbata. Waboon barra ilmoo dhalcheetii miti dinagdee qabaate qabeenya qabaateetiin barka inni qabeenya isaatirraa nama dhorkuu fi makagaara gale. Ummata kanaaf waardiyaa ta'ee ani gartee shaamaa ta'ee qabaddee haa belbeluu isaan na ibsatanii haa jiraatanii waan juutu gaaratti sagalte waan ta'eef ummanni Oromoo falli biraa warri duraan shakkii qabaachaa turtanis falli biraa akkan jirre asumarraan gaa namuu harkaa jirtanii ammatti hin dagaminaan sobaminaadha amantii guutuudhaan jechuudha waraana adda bilisummaa Oromoo maddii dhaabbadhaan jaan yaada dabalataa ammoo kumarree fujeessanitti miidiyaaleen saayitalaayit irra jirtan yoo gartee sabaaf qabsoone jettan qabsoon dura gartee lubbuun jiraachuu nama lubbuun jiruutiitu qabsaawa waan ta'eef ilmaan Oromoo kan biyya Arabaa keessa dhumu jiruuf sagalee tahaafi hiriira gartee gizee kan baa jettan sanillee kanarratti yoo baay'attanis uummanni kutaa 11 keessaa gabbaa abii dura dhaabbachuu danda'a. Hiriira kanallee yoo bahan innawaa jechuudha. So kanarratti hojjechuu qabanin jaanii gaasumaan gaafa amajjii tokkootillee uummanni jaalattoota waboo warra shanee maqaa shaneetti moggaasan kana qofa osoo hin taane uummanni Oromoo guutuun har'aan sana abaawoodha. Bakka takka dhufanii akka diinni rifatutti guyyaa kana kabajanii waraana kana cinaa dhaabbachuu qabanii jaa ammoo tagama ijoollee biyya Arabaa tirraayi yaa ummata keenya safuu qabdi Oromooni aadaa qabdi sirna gadaa qabnaa waa hedduu gartee waan babbareedaa tokko qabnaa safuurraa isin bayinaa rabbiinis waliin dhabinaa namaanis waliin dhabinaa saba kanallee gartee hin xiqqeessinaadha gartee rabbiinillee nama jibbaa namnillee nama jibbaa warra biyya tana keessa wajjin jiraatan ulamaa'ii jajjabduu jira hayyoota bebbeekamoo namoota jajjabaa waan jiraniif kabaja warra kanaatis eegaadhaati kabaja warra keessaniitis kabaja jireenya keessaniitis eegaadhaati waan akkanaa kana xiqqee isaan jechuu ni barbaada warabummaa yaada biraan qabuuti galatoomii ulfaadhu egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo sagantaa qophii jiruuf jireenya Oromoo biyya ormaa jedhuu fi asuma irratti raawwannaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa halkan gaarii guyyaa gaarii isin haa ta'u jechaa yeroo gaarii qabaadhaa. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa,
afaan aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree Niwus Neetwoork, Oromiyaa Ni'us Neetwoork, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa Ni'us Neetwoorkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee Ni'us Neetwoorkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee Niwus Neetwoork deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee Niwus Neetwoork.